Guutuu ilmaan Oromoo qaama beeku mammaasa tokkoon isiniif deebisa. Mammaasichi maal jedha si fakkaatu ilma koo? Harreen wal'iitti malee ija waliin balleessitu jedha. Yoo kana jedhe deebii isa kana darbee waan si deebisuun qabu. Ashama akkam jirtu hordoftoonni maatii fayye bakka jirtanitti nagaaf gammachuu qabaadhaa isiniin jecha. Eegaan daawwattoota keenya akkuma tanaan dura har'as qophii bareeda tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophichis immoo eegaa qophii keenya guyyaa har'aa kanaatiin tibbana wal dhabdee yookaan hasaasii jidduu paartii PP fi badhaadhinaa walakkaa jiru irratti hawaasa naannichaa tokko biraa baanee gaafannee yaada isaan nuuf kennan kan isin dhageessisnu ta'a. Hamma dhumaatti nu wajjin tura. Akkam jirtu nagaa badhaadha, jireenyi isin gammada? Eegaa of barsiisurraa qabaatii waa'ee tibbana kana paartii badhaadhinaa fi PP jidduutti deemamaa jiru akkamitti yaadattan mee daawwattoota fayyeeshaa of dhiyeessa. Ilawwamaa wanni dubbadduun jiru dura carraa kana naaf laachuu keefi baay'ee ulfaadhu. Atiif fayyeeshaa ollee galatoomaa isiniin jedha. Eegaa dhimma amma irratti na gaafattan kanaaf deebii nan qabu tokko yoo jiraate guutuu ilmaan Oromoo qaama beeku mammaasa tokkoon isiniif deebisa. Mammaasichi maal jedha si fakkaatu ilma koo? Harreen wal'iitti malee ija waliin balleessitu jedha. Yoo kana jedhe deebii isa kana darbee waan si deebisuun qabu. Eegaa imala keessan addaan kuttanii gaaffii nuti isin gaafanne fi deebii quubsaa waan nuuf deebistaniif maqaa daawwattoota fayyeeshaatiin isin galateeffachuu barbaada. Galatooma. Eegaa akkam fayyaa nagaa keetii jireenyi si gammadaa jecha. Eegaa kun chaannalii fayyeeshaati. Chaannaliin fayyeeshaa akkuma amala isaa torbeetti ba'ee uummata wajjin haasaa taasisu keessa kun sagantaa isa tokko. Eegaa sagantaa keenya guyyaa har'aa kanaa fi keessattuu immoo imalarra jirtaa dhiifama si gaafachaa gaaffii muraasi si gaafadhu. Waa'ee tibbana kana paartiin badhaadhinaa fi paartii PP jidduu haasaasamaa jiru yookaan dubbatamaa jiru maal akka ta'e quba qabdu yoo qabaatte eenyummaa kee wajjin daawwattoota fayyeeshaa of ifa tolche. Egaa haa ta'u nagaadha galata rabbii carraa kana naaf laachuu keessaniif immoo chaannalii fayyeeshaa baay'ee galatoomaa isiniin jecha. Ani immoo maqaan koo Feenet Fayyisaati kanan jiraadhu godina addaa naannawaa Finfinnee keessan jiraadha. Gaaffii na gaafattaniif egaa deebii gosa biraan qabu maal seete inni kun uummata Oromoo hunda biraatti ifaadha. Mammaasa tokkoon siif deebisa. Mammaasichi maal jedha si fakkaate? Harreen wal'iitti malee ija waliin balleessitu jedha Oromoo yoo mammaatu. Inni si gala jedheen abdii godhadha. Eegaa daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan gaaffii keenyaaf deebii gahaa ta'e Feenet Fayyisaa nuuf deebistee jirti. Maqaa daawwattootaatiin galatoomsin jecha Feenet karaa kirraa waan si dhaabneef immoo dhiifama. Yaada keef guddoo galatoom. Dhiifama. Eegaa kun akkuma beekamu chaannalii fayyeeshaa torbeetti uummata keessa naanna'ee yaada uummatarraa fuudhee kan addunyaatti beeksisuudha. Kanumaan kan wal qabate dhimma torbee kana paartii badhaadhinaa fi paartii PP jidduutti deemaa jiru fi yookaan hasaasamaa jiru kana irratti yaada maal jedhu qabda? Yaada jedhuun gara uummata baay'ee jira. Eegaatis daawwattoota keenyas eegaa jiru eenyummaa keetii fi ittaan sun immoo waa'ee gaaffii keenya irratti yaada qabdu dubbadhu. Egaa duraan dursee chaannalii fayyeeshaa baay'ee galateeffachuu barbaada. Akkasitti torbee uummata keessa dhuftanii yaada uummata gaafachuu keessa baay'ee waan bareedaadha. Jajjabeeffamuu qabdu galatoomaa isiniin jecha. Egaa ani jiraata godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaati. Abbuu Abbabaa Abree Ababaan jedhama. Egaa kana irratti immoo gaaffiidhaaf dhiyaatee fi jara jidduutti maaltu deemaa jira gaaffii jedhuudhaan dhiyeessitanii jirtu. Kanaaf immoo gaaffiin jiru murtaa'an kan guutuu Oromoon beeku tokkoon siif deebisa. Innis mammaasa maal jechuun siifan deebisa? Harreen wal xaallisti yookaan wal dhiitte malee ija waliin balleessitu jedha Oromoon. Egaa daawwattoota keenya gaaffii keenyaa fi imalaan kun gaaffii deebii gahaa ta'e nuuf deebisee jira. Maqaan isaa wallaallee jirra. Dhiifama haa ta'u malee gaaffii hangammaatti deebi'u laallee jirra. Gaaffii keenya immoo asuma irratti dhaabne gara istuudiyoo deebinee jirra. Nu wajjin tura. Egaa daawwattoota keenya akkuma amma wajjin daawwataa turretti gaaffii uummata bal'aa gaafannee deebii gosa tokko nuuf deebisanii jiru. Egaa kun shakkii hin qabu. Utuu isin biraallee geennee isin gaafanne isin marti deebii kana akka nuuf deebistan shakkii hin qabnu.
Eeyyee dhugaa buleetidha. Hundi keessan otoo isin gaafannee gaafuma gosa kanaa nu deebistu jennee yaadna. Kanaaf hordoftoonni chaanalii Fayye Show bakka adda addaa teessanii Ameerikaa, Kanaadaa, biyya hedduu keessa teessanii kan nu hordoftan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Maatii keenya ta'a. Maatiin keenya akka baay'atu yoo barbaaddanii fi yoo qophiilee keenya jaallattan immoo sheer gochuun hiriyaa jaallattan affeera adaraa keessan. Chaanaliin kun chaanalii kan keessan cinaa dhaabbachuutu isinirraa mara. Qophii biraatti nama walitti deebinutti nagaaf gammachuu badhaadhaan nan jiraadha. Eebbifni milkiin ilmaan Oromootiif.